Ati amma coggarraan kee dalagu jiraatu koo sa'a kanatti. dalaguun jiru bartee gizeessa yaadadhe nyaatallee nyaadhu. Mana madaam keessa teessee rakkataa jirta. Eeyyee. Dhaga'i Naaziruu Raamcoodhaaf akka dhageessuu fi waggaa 3 guutuu eessa jirta? Bikkee ati jirtu eessa? Dubaay. Wayii duraan furduu turte miti? Amma uqqadheetiin naannoo waggaa tokko asituma yaadu bakka uqqadheera. Rifeensi keetillee duraan dheeraa ture amma eega jaalatte rifeensinis hin jiru. Kun amaluma dubartiiti gaafa Laa rifeensi kiyya baay'ee dheeraadha. Ammas illee garuu rifeensi kiyya dheeraadhuma maal jedhu garuu. erga isa jaalatte booda sirraan caccabne. Maakii dhugaa. Akkasii hubatu bara jaalalti isaa dara jechuun bikka inni si geesse akkasii hubatu fi bara. Narraa caccabeera maakii. Wayii rakkoo ayyee Naasir Nuuraarraa jaalalti qabdee waggaa 3 guutuurra dhuguma jaalatte garuu dhugaadha jaalalti hangee kun. Ani adii oollee jaarti qabate maal ammaffaa wajjin jiraachuun barbaada isa dabbuuf fedhan. Mee kakaddu akkamitti si amannaaree? Akka na dhageessiftanuma barbaada akka sagalee naa taatan yookaan bakka jireenya barbaada ijoollee. Muudii qabataa jirtu muudii nu qabataa jirtu moo dhuguma yoo waan abbaa qaba dhugaa rabbiin amantaa kiyyaayuu miti si jammarii bari inni musliimaa kiristaana bari maakii dhugaa si naasaa jira bari qaladaan jiru dhugaa. amantii keetiin kakaddu ayyee. Dhugaa rabbi dhugaa wanti caalu jiru ani kiristaana fakkeenyaaf dhugaa waan caalu jiru bar dhugaa siin jechaa jira. Basmaan manfas quddus jee kakaddu. Manfas quddus. Maal akkama kun ila dhumaa jee. Dhugaa waan caalu jiru dhugaa rabbi baqa rabbumatti amanaatiin waan ta'eef rabbi jedhee barsu dhugaa siin jechaa jira maakii. Qalbii miti bar waan qaldadaa rufeena. Ayyee egaa basmaan itti gaasii amanna akkuma nuti wallaahi nu amantanitti kan nutis ni amanna si galee kunoo jettee basmaamis jettee jirti. Basumaan kakaadha. Guys jaalala mucaa kan mucayyoo kana Naazir Nuurarraa isi qabe jechuudha. Soo hubadhaa fi hubachiisaa fi kunoo si dabarse gaasilaa miidiyaa waa hundaa ta'ee jira si dabarse. Ayyee sheerinaa godhanuuti ni dhaaka jaaladheeraa akka waa tokko hin taane bartee sammuuna kana bakka surbayyuu sammuun jiru baay'ee bakka gizeessa yaadadhe Itoophiyaa itti of arga. Ati walloodhami? Wallisoo? Shaawaadha wallisoo. Wallisoo yaa walloo jaans wallisoodha okay. Shawaa okay hayyee bakka dhuftee jaalachuun rakkoon qabu jaalaltee sun akka nama goone hin qabdu. Garuu Naazir Nuuraa dhuguma jaalatte miti ajaa'iba bar hayyee. Maakii kiyya dhugaa jaaladha si kabajalleedha dhugaa rabbi ati jabduu keenya dhugaa si kabajallee barte waan mana kee kana bakka dhufee har'a baqattee carrama kana himachuuf dhugaa siin jaa bar. Anis wajjin jiraachuu barbaada sagalee akkanaa taatu. Garuu akkamitti jaalalti si qabde? Jechuun akkam eessatti si qabde akkamitti si qabde? Jechuun akkamitti jaalachuu dandeesse? Yaa maaliif jaalattee osoo hin ta'in akkamitti si qabde? Akkamitti laf si gootee amma 3 guutuu si gootee jiraachisuu jirti mee nu himi? Ni jaaladhe bartee ani bakka isa wajjin jiraachuu barbaada yeroo baay'ee bakka namni kun bakka haadha manaa isaa ta'etu wajjin jiraadheetu mana bakka hawwii baay'ee hin qabaa jechuudha. Jechuun haadha manaa isaatiillee ta'uuf yaada qabda jechuudha. Yani haadhuma mana Mudi sirra qabachaa jirti maakisiin jechaa jiru. Biraanqii gochaa jirti basumaam jette bar basumaam jedhanii kakatu basumaam jedhanii waaqalu malee warri kiristaanaa basumaam jedhanii kakatanii dhugaa waaqaa dhugaaf kakatanii waaqi kiristoosii jedhanii kakatu malee. barbaanne isaallee barbaanne garuu namni kun bakka jira miti re'a bakka garuma itti nana ebarte. Jechuun inni gisee hedduu feesbuuka fayyadama jechuun feesbuuka amata dheeraaf fayyadama. Naazir Nuuraa namni hin beekne hin jiru. Achirratti ni hojjeta ture jechuudha si garee. Qeequmsa irrattis sagalee ta'uu irratti waa'ee duratti hojjeta ture isaaniifuu
akkamitti jaalalti hankee jechuun akkamitti jaalachuu dandeesse? Istaayiluma isaaniitti tole bakka. Jechuun akkam jaalalti gaa lafaa kaatee nama qabdu beekti wayirra si qabdi waan tokko irratti nama tokko jaalattaa bara waan tokko irratti onnee kee seenaa bara. Naazir Nuura. Hin bareedallee kuno hin bareedaa. Bakka namni kun mudii qabaatiniidha ofittummaadhaan jiraataa. Sabboonummaa qabaa. Bakka kanuma isin hin bareedaa sabboonummaa qaba. Jaalalti amma sadii guutuu si gangalchuu jirte kanuma jechuudha. Bari waan baay'ee himachuu sirriitti hin barbaadu malee ani bartee yeroo tokko bartee isa wajjin intuma jiraadhe tuma bakka waa fedhe ta'e hin jedha bar. Bar naa galee bar jechuun jaalalti tuni akkatti nama qabdu jira bar jaalalti akkatti nama qabdu jira bar si galee bareedina irraa illee jaalalti bareedina yaa gaafa bareedinni isaa dabaree ni dhiistaa jechuun akkas bar jaalala bareedinaa tun dila sii miti ani biratti fudhataman qabu si galee. Maalirra dhaabbattee waggaa sadii guutuu jaalachuu turte bareedaadha jettee istaayilii isaa. Sabboonummaan masaa jaaladhe bakka ani sabboonummaan masaa jaaladhe. Sabboonummaa isaa okay sabboonummaa isaa keessaa wanti dassa jiru guyyaa kamii? Bakka guyyaa kamira YouTube isaallee nan ilaalaa Facebook isaallee nan ilaalaa bakka miidiyaa kanarratti bakka. Inumaan yeroo bakka YouTube illee banadhee suma laalaa, Facebook illee banadhee suma laalaa. Okay. Ituman jedhu wajjin nama kana wajjin matumaa bakka jiraadhee nama yan jedhee bartee nama tokko illee jaaladhee hin beeku. Ani erga biyyaa bahee garuu waggaa afur wayiiti. Isa immoo erga jaaladhee naannoo waggaa sadii namatti madhuun dhabe bartee. Kubanni altu maratte itti see marachan tu saroo sabboonummaa irraa bareedina irraa okay jaalalti akka hedduu jirti ni beekta namni kottee namarraa illee jaalalti nama qaba bara kottee isaan jaaladhee tajattu jira bara kottee isaa ilaaltee akaafaa fakkaata jechuudha jaalalti karaa naman seenan hin qabdu waan ta'eefu maalii fi akkamii jeesi gaafachuu hin danda'u kun jaalala waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu rabbiin gaafa viidiyoon waraabanii uummanni culullee hedduu as jala jira lafa godhanii feesbuuka gubbaa amma geessanii ni harka waan ta'eefu geessanis maqaa kan kee kanas waraabbii irratti ni harka yoo achumaan dhufee keessaanis dubbisuu danda'a. Ayyee asumaanuu bakka waan rakkadhee bartee akka ati caalaa kan argadhee sitti machuutti baay'ee tokkoon gammadee. Nama kana ammoo yoo dhabe ta'e bartee ani heerumallee fedhu nama biraa faanallee jiraachuu hin barbaadu. Maaltu jira ni beektan as biratti wanta tokko jira hubadhaadhaaf wanta dubara tokko dubartiitiif illee himu akka dubartii tokkotti jechuu akka dubartii tokkotti akka obboleettii teessan takkatti xiqqoos ta'e guddoo isiniif ta'uu danda'a akkuma feetanii na furdaa jasti garuu waan xiqqishaa tokko isinii jechuun barbaada. Qoosaa jirti yeroo ittiin tokko kakattee jirti amantii isiitiin lammaffaa immoo namni tokko qoosuudhaaf jee beekamtii takkiin fooloodhaaf jee if gabbuusuun irra hin jiraatu. Kabajaa jechuun dooraan irra caala. Kabajaa jechuun qabeenya caala jechuudha. Kabajaa hankee gabbuustee jaaladhee waxxaramee fi naa waxxaramuu qabaa itti asirra dhuftee namni biratti bareedaan yoo dhugaan jaalatte immoo jaalala waan ta'eefu bakka jaalala waan ta'eefu himachuun isii waan isii rakkisee jira kun jaalala waan ta'eef ittuma dhiiste. Yoo garuu qoosaaf jettee dhuftee garuu maqaa keetii. No qoosaa fi rabbi natti arga maakii dhugaa rabbi natti arga qoosaa siin jechaan jiru. Ani too qoosaa ta'e bartee maal ijoollee xixiqqoo faana qoosumaaf mana kee dhufu. Yaa qoosaa yoo ta'e sumaatti qaanfata jechumaaf. No qoosaa miti ani too qoosaa ta'e ijoollee xixiqqoo wajjin hin qoosu mana kee maafan fide kana. Akko.